bunni akka godina keenyaattis akka biyya keenyaattis iddoo guddaa qaba. Anaafis immoo na jijjiireera baay'ee bunni. Ammoo buna oomishuu itti gale keessaa mana gaarii tokko shaklaadhaan ittiin ijaarradheera. Deebi'ees immoo yeroo ammaa keessatti kaapitaalaa amma miliyoona tokko isaan walakkaa horadheetan qabaa jechuudha. Amma garuu gara fuulduraatti kanarraa immoo oomisha gaayammuun argadhee itti adeemu gara konkolaataa bitachuutti amma tokko karoorfadheetan jira. Buna kana yommuu gamashu ani duraan hin bare. Duraan kana caalaattis buna sangaa arfan tokko gamashee qaban ture duraan jechuudha. Amma isni oomisha gaarii naa kenne. Deebiitan ammas buna koo kana buna dulluumii kana hunduma isaa utuun gamashee fixee akka kanan argadha yaada jedhuudhaan buna kana hunda isaa gamashee tan argeeraa jechuudha. Amma yommuu ilaalu yeroo gabaabaa gidduutti bu'aa akka naa kennu nan hubadhe. Bunni akkuma godina keenyaattis haa ta'u akka biyyaatti iyyuu qonnaan bulaa keenya kan rakkoo keessaa baasu kan diinagdee isaa guddisuu danda'u buna malee hin jiru. Keessumatti kan keenya amma kan naannoo keenyaatti bunarraati kan uffannaadhumallee kopheellee mana keenya jireenya mana keenya mana kan ittiin ijaarratu qonnaan bulaan keenya isuma qonnaa qotu sanayyuu sangaallee kan inni ittiin bitatu bunarraati malee waan biraatii miti jechuudha. Buna haaromsuu fi haaraadhaan bakka buusuu fi isa dulloome immoo gamashanii callaa fi callummaa dabaluu fi tattaaffii nuti jirru ogeessan deeggaramne kanaan dura bunuma haadhoo dulloomee dhaqabanne kan teenyu sanyii filatamaa ogeessan deeggarames miti kan inni hojjennu waan argine sama kaakalee keenya baabilee keenya irraa furanneef qabannee deemaa turre amma garuu bifa saayinsaawaa ta'een inni dulloomee gamashamee akkamitti waggaa muraasa gidduutti waggaa tokko walakkaa gidduutti akka inni oomisha dabalu barannee jirra. Oomishaa fi oomishtummaa bunaa guddisuudhaaf wantoota gurguddoo sadii kan hojjetamuu qabu. Tokko buna kanaan dura dulloome buqqisanii biqilaa haaraadhaan bakka buusuudha. Lammaffaa immoo buna oomisha kennaa jiru garuu oomishtummaan isaa gadi bu'ee jiru isa immoo gamashanii latii isaa haphisanii gara oomisha haaraatti akka inni deebi'u gochuudha. Karaa biraatiin immoo sanyii filatamaa biqilaa sanyii filatamaa lafa kanaan dura misooma keessa hin galleellee misooma keessa galchuudhaanii uwwisi bunaa keenyas akka inni dabalu gochaa oomishaaf oomishtummaa illee akka dabalamu gochuudhaa fi keessattuu kan bunaa yoo xiqqaate biqilaa miliyoona 200,000 olii bara kana dhaabuudhaaf kan karoorfannee jirru yoo xiqqaate lafa haaraa hektaara 26,000 irra bara kana dhaabuudhaaf qabannee jirra. Egaa dhaabbiin keenya bara kana karaa kilaastera giddugaleessa godhateen hojjetamaa jira jechuudha. Lafa hektaara 1,400 fi 22 haaromsa bunaatiin qabannee jirru keessa lafa hektaara 1,497 parsantii 100 oliin qonnaan bulaan keenya buna haaresse oomishaaf oomishtummaa isaa karaa gaarii ta'een akka inni irraa argatuuf bara kana karaa adda ta'een xiyyeeffannoon itti kenname. Buna gamashamuu qabu gamashee bara kana akkuma gamashuu irratti haaromsuu irratti hojjetaa jirru miliyoona 36 bara kana lafa hektaara 2,500 irratti dhaabuudhaaf karoorfannee kan socho'aa jirru ta'uu keenya dabalee ibsuu barbaada. Godina Iluu Abbaa Boor keessatti cimnee kan hojjennu yoo ta'e poteenshaalli bunaa jiru baay'ee olaanaa ta'uu isaati kan inni mul'isu. Buna dulloome walii gara isaa yoo fudhanne lafa naannoo hektaara 500 olii godina Iluu Abbaa Boor keessa jira. Buna kana deebifnee haaromsuu hojjetaati kan turre bara kana yoo xiqqaate lafa hektaara 17,500 ol gamashuu dandeenyeeti kan nuti jirru. Naannoo hektaara 5,500 siqatu immoo buqqisnee buna biraatiin bakka buusuu dandeenyeeti kan nuti jirru. Sana qofa otoo hin ta'in egaa misooma bunaatiin sanyii bunaa qopheessuu biqilaa bunaa qopheessuudhaan ganna kana immoo sagantaa dhaabbii ashaaraa magariisaatiin akka aayitamii tokkotti buna hin dhaabna jennee haga ammaatti buna naannoo lakkoofsaan miliyoona 320 olii yeroo ammaa kana biqilaan qophaa'ee maasaan qophaa'ee gariinsa dhaabiin yeroo ammaa kana jalqabameeti kan inni jiru. Kallattiin amma jalqabne jirru kanaan yoo kan adeemnu ta'e bunni utubaa diinagdee ta'ee kan itti fufuudha.